Katu Oromoo akkim jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee sanitti yaadaan ture yeroo baay'ee illee daraa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Yaammata keenya warri gaheetti qabdanuu na bira dhaabbadhaa. Bakka jirtanuu sheerduuti godhaatii na bira dhaabbadhaatii akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaasoon jedhudha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii. Amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama gootee irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshaallah waggaa haa ta'u waggaa lamaa haa ta'u sadii haa ta'u afurii haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naa ramadame sana namicha naa ramadame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwaleen bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwaleen illee ni dadhabee akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyyallee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra gahuu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti ana na gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii rabbii rasuulitti namni amantanii jechuudha. Namni rabbii rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyatti amantanii sheerii duwiitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a. Yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeesii makkaati. Yoo mungkin shumeesii makkaati manni hidhaa irra guddaani. Kanaafuu bakka jirtanii rabbi rasuuliidhaati sagalee naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kan ijara kanaan haasa'u jenna. Nama tokkottiin kenninu dhimmi kun seensitiiviidha jennee ijaarree maal jennee kaanee gidduu kanaa mubaarak dawwale. Achumaan ammii dhageenya gaa arannee kaanee deemne nu bara akkamitti isaan fuudhamaan jira jedhu teenya jennee kaanee deemne an dura bu'een qaqqabee jarri kanatti dhufanii jechuudha. Haalli jiru kana fakkaata. Namni hundinuu warri asirratti haasoftan obboleewwan keenya akkasiin mucaa kanaan dhukkubbiin isaa dhukkubbii kiyya miidhamni isaa miidhama cimaadha jettanii adoddaniif hin beekna. Haa ta'uti waan hundaan gargaaramuu qaba. Mucaan miila artifishaalii bitachuudha qarshii guddaa gaafata dhugaa rabbii dubbachuudhaaf naannoo riyaala 200,000 gaafata. Kaalkuleet godhameera. Miila artifishaalii mooderni ta'e zamanaawiin utuu nama iqaamaa qabuuti tola kennamaasi intinaan jira. Garuun kennanu abadan hin kennanu jarri alal khayrii. Kanaaf qarshii sassaabuu irratti ammas jajjabaannee sassaabnee fi miilas wincharii deemtus binnee fi biyyattis immoo akka inni galee waa tokko qabatee socho'uu hin dalagatan baarikii. Kanaaf otoo akkasitti itti adeemne gaariidha. Gareen ijaarameera. Garee sanarraan akkaawuntii Abdii Geetaachootii fi eessuma isaanitti fakkaata Mahmad Ahmad nama jedhamu sanuma irratti akka galfamuu fi nuti immoo sagantaa qabannee mucaa kana akka inni gargaaramu goonaa garee irrattis ijaarreerra koreenis duuka bu'aa dubbiinsaa jara eegna boriirraa kaafnee itti bilbillaa safaaraanis waadaa seenanii waa tokko hin cinqamini mana hidhaa galeen achitti irraanfatamu waan jedhu sana irraanfadhu waa tokko jetteettiin waan ta'eef jarri isaa galatoomanu wanti jiru kana fakkaata. Silas kan Abdii Geetaachoo irra gastii seeneen ture ani haaraadha. Badaan fayyadamu yeroo jalqabaatii kan seenuu miti waan akkasiin itti fakkaata. Akkasii wanti jiru kana fakkaata. Amma reefan dhufee mana gala mubaarak itti taasee waan ani irraanfadhe ni yuttaa dabalu. Galatoomii Abdii Shukur ulfaadhu waa namichi waa dhiigaafii jira kan waa kennaafii jira jechuudha niyyaa qaba jechuudha kennuudha. Niyyaa qaba mubaarakis waan inni dha'e sana dhagaa jira garuu waan nu gammachiisu taanaan laa akkas miti. Akkas miti fooyyessi kun waan haasa'amus miti. Jinda'uun waan kaasa. Waa dha'uu yaade jennaan laa akkas miti nammallee walirraa fagoo jirra. Sirreessaati yoo jamaa kee walitti irraa kuusuu ta'e illee fursaaksii kennina walitti qaqqabadhuuti nutti himii jennee biraa deemne. Akkas taanaan akkasii miti mubaarak wanta irraa fadheera.
Amanaan sitti kenna gaa. Amanaan sitti kenna gara kootiin anis eta miidiyaa kana rabadaan jiru angara kootiin hiriyaadhaa. Ammoon dubbadhee ka'e. Atuu waan dubbatamu dubbattee kaate. Amanaan sitti kenna jala deemaati waan godhamuu qabu. Godhaa fi sinumaa waliin mari'adhaati. Akka inni maneedhaa galee achitti gatamee tanaazula godhii inni jedhame kun immoo eessaa beeku shukur dhageessetta waan inni naan jedhe ka'e. Viidiyoon hojjete ka'e. Tanaazula jalatti magga nama jetteen kaa sawi ati tanaazula godhaan jirtu amma si fuuchuu dhufaa jirra jennaan kaana yaranne dhanneen bara. Sagaleetti ergitee tanaazula godhii mucaarraa buusii saama'eeraa dhiiseeraaf jechuu diddeeti. Shoortaan baharaan modhi dhufeen yadda si fuudhuu jetteen sodaachisas ta'uu ni mala. Akkasii jara jedheenii mucaadhaan nuyyuu kana daafnee dhanneeyyuu malee sila akka kammaatti kaanee ariifanneen deemnuyyuu. Anneetumatti mul'annee mattaawaqaa si agarsiifnee laata safaaraa jala jiraat dhimmi isaa safaaraa tordofa jenna inni deemneyyuu. Mucaan qaamaan qabu yoo waan booddee nyaatamuu gidduutti maneedhaa galee naanii farankaa kana dhabu. Waanuma namichi maqaa dhahee harkaa fuudhaafi kaa. Yoo waan namichi hidhaa galla mucaan kun hidhaa gallaan furmaata dhabu waanuma inni dhahee harkaa fuudhaafi malee maal godhama gaa addu shukur. Meetti yaadee waan kana. Hidhaa galee gatama taanaan hidhaa galee namichi harkaa fuudhuu hin danda'amu taanaan waanuma inni dhahee waan rabbi harkaa baasee harkaa fuudhaafi abdul shukur. Anas siniin jedhee. Waa 200 maqaa waamnee 203. Waliin madiyaataa jirra dhimmi kun beektuu waan dhimma intanaa kun rakkisaadha. Waa 203 maqaa waamne noo jedhee mubeen. Waliin mari'ataa jirra garuu Mubaarakiinis gadi qabnees waliin haasa'aa jirra. Sagaleen koo jira Mubaarakii sagaleen koo jira Mubaarakii. Namaan natti dawwalee. Sagaleen kana ni deebisara. Bau Maalif Nama natti dawwalee dhiyaanna kutee. Abdul Shukur bu'ii dabii. Kanabdiit keessaachuu bar. Umreen ba'anii abdiin si lamaanaa natti kenneera. Ishee Abdul Shukur. Abdul Shukurin buuseen deebisa. Bu'ii deebii Abdul Shukur dhagaarattee. Uummata keenya yoo waan namichidhaa kuma 200 tokko maqaasii waamee jiraate mubee anas siin jedhee fuudhuu karaarra bu'e waan hanqatee uummata si gargaarsifna yoo hin taane rakkinni jiru Mubaarak rakkinni jiru dhaggeeffadhu jarri hamma dubbataaraan kunis hadhuma qofa dubbatu malee hamma abdii akka keetti hadha amantee kan abdii deebisaa mootiin godhaani. Akka keetti Mubaarak ammaati Mubaarak musammaa amma akka keettatti hadha nurkaa fuudhaniiru bakka alhamdulillahi jettee hadha biraa galuu dandeessa. Siigala miti inni hamma dubbataaru kunis hadhuma tokkittii dubbatee dhiisa malee bor namni maqaa mucaa kanaa dha'u hin jiru. Maqaan mucaa kanaa sirriidhumatti furmaata argachuu qaba. Wallaahi laazimiin numti hamma akkanatti haasaa mi'eessee dubbataaru kun bor waa'ee mucaa kanaan beeku. Jalqaba kana caalaa dubbatamee ture dhaggeeffadhu. Siigala miti. Fedhu imbaasii keessaa dhufanu hadda mi'eessanii hadda akka waan dhadhaa wayinuu obaasanitti dubbatu. Garuu bor immoo namni maqaa mucaa kanaa dhawwaa hin jirreefi amaanaa warri achi keessaa gargaaruu dandeessanu waan kana seerumaan gargaara hamma uummanni hadda isaa amma akkana dubbataaru kana itti amanee kanaan booda waa'ee mucaa kana namni dubbatu hin jiru akkuma jalqabas dubbatamee ture. Jalqabas akkaawuntiin banamee waa hundaan gargaaramee waa'ee mucaa kanaa furmaata argata jennaan nu hundinuyyuu sagalee ta'uu fi dhiisnee irraa deebine. Ammas akkas nun godhinaati hadaraa waa'ee mucaa kanaa amma carrashaadhuma godhaan jedha akka wallaalummaa kiyyaatti. Gurba duruu ani naman daa'imummaadhaa kaasee wajjin guddatee nan beekaanii miti itti waamee miti wallaahi ban barbaade Abdul Shukur itti waamee matee haajaa ba'uu dhiisa jechuun soba na sobsiisa. Karaa kootiin jechuudha. Ana Abdul Shukuriin bareecheen beekaanii waliinan dhaladhee waliinan guddadhee man tokko isteenye barataa ture akkuma inni dubbate. Abdul Shukur Badruu in hojjeta hin hojjeta amma humna isaa wallaahi waan dandeetti sawrii kana akkinuu akmal itti dubbachuu afaan guutee itti dubbachuu dadhabe waa'ee sawrii kana hin beeku seera sawrii kana hin beeku kana tafaan naqabe malee
Mee Abdul Shukur Badru haga kana arga nu socho'e amma sin socho'a karaa biraatiin hin beeku malee wallahi gara taatiin dhibbaan dhibbatti nama mana dhibbaan dhibbatti maaliif wallahi kan waa isa baarattis ta'ee biyyumattuu Mubee Abdul Shukur illee naman tawaay biyya kana xiqqoo si beektaa namni biyya kana waa falmuun beeknaa waa nama dubbatu isa lubbuun bayyus akkana lubbuun jiru miti ofii isaatii addatti waa yaadu qaba yeroo si dubbatu keessatti beekamaan immoo biyya kana keessatti jechuudha. Atiifachi dhiisanii utuu dhugaadhaan falmanii fi waan dubbatamuu malu xiqqaatu aguddatu falmanii fi laa gara jechuun laphee ba'an hin barbaachisu lammii jiraate jechuun hin barbaachisu kana jechuun hin barbaachisu laphee ba'aa jiraa dhiisanii waan fakkaatu jalatti seeraan wal quba qabu waan ta'eef waan sana dhugaan falmanii fi xiqqaatus guddatu waan falmamee argatamuu malu falmanii argachiisuu qabu. Waan inni falmamee yoo falmamee argachuu qabu jara kan akkasii jari kun akkasii dhiisanii jechuudha. Okay, waa tokko dubbiin sun faayidaan qabu dubbiin danatee fi harreetti hin fe'amu. Wanni godhamu yoo jiraate kun Abdul Shukur Badru waan hunda isaa waan inni gochuu danda'u itti maa kunoo tilaana biratti. Mee isin. Mubee salaam alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan inni gochuu danda'u Abdul Shukur. Itti dubbadha. Baga rabbii sagalee kan dhageessiste. Wanti inni gochuu qabu badus dhiisus mubee koo yeroo dhiyoo keessaa akka gurbaan kun achi keessaa nu bahu gochuu qaba. Badus tolus fudhatus dhiisus akka qalbiin keenya haara galfatu jechuudha. Mr. Kaade qoy. Abdul Shukur dhagaarta miti. Ani Sagaleen addaan ciccite xinnoo badaa dhagaan. Abdul Shukur salaam alaikum. Dhaggeeffadhu komii ijoollee waan ijoolleen jedhan dhaggeeffadhuuti waan irraa dandeessu waadaan nu gali. Waan irraa hin dandeenye immoo kana hin danda'u nuun jedhi. Gabaabbatee kanuma. Dhageessee Abdul Shukur. Waan nu gargaaruu dandeessu kana sinii kan godhaa nuun jedhi. Waan hin dandeenye immoo sidaan dandeessu waa tokko gochuu hin dandeenyu namatti barbaaddanna. Amma namichi mucaa illee mubee suudii kana jira nama mana hidhaatti dhaqee ijoollee keenya tajaajilaa ture siin ergaa sirriitti nama jabaadha. maal inni kun community keessa hojjeta Abdul Shukur Badru ko nama community makka keessa kargati yoo ta'e amma hin beeku malee duraan nama community keessa. Hin beeka Abdul Shukur biratti lama ta'anii yoo dalagan das nama jedha furmaata argachuu hin danda'e. Furmaata wayiin qabadhee dhufee jara keenya dhaggeeffadha. Ishee. Kan waasaan jiru furmaata wayiin argadhee dhufe. Furmaata sana Abdul Shukur Badru kuttol deebii sittan hima. Yoo ati nu eeyyamtee bareedaadha jette ani sadhaadhaa irratti hojjechuudhaaf qophiidha asuma ciisee jechuudha. Abdul Shukur ol deebii. Furmaata bareedaa argadhee dhufe. Furmaata sana Abdul Shukur himuu yaafanas itti barbaade akka carraa ta'e deemnee irraa jedhani. Meerri Abdul Shukur kuttol naa deebi'al tokko. Abdul Shukur gastii argadhume rabbii jedhiti rabbiin fitnaa isaa agiraaf. Jarri kun ammas waa'ee dubbachuu irratti. Namni qaamni fedhe yoo mucaa kanaa dubbate dandeettii qaban jarri immoo baachuu fi qabu. Gargaarsa barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf yoo akkati waan asii dubbachuu deemtu kana nama biraatti dabarsu yoo ta'e ofii jalaatiin illee dandeettii qaban gargaarsaan ta'e waan jala ilaallatu qabaachuu mala. Maaliif jalqabaa kaasanii wajjin jiru akkasumas community keessa hojjeta Abdul Shukur ammuma wana hooggansa isaa achi keessatti hin beeku malee community kuma keessa jira. Akkan nagayetti bulchaa community jedhanii dhaggeeffadha rakkoon qabuuti. Akkan nagayetti dhaggeeffadha Abdul Shukur hojjeta jiraatti dhaggeeffadhatis. Akkan nagayetti mucaa kanaafi namichi birrii 50 jedhe jedhani. Mubeen dhugaa ta'ee soba ta'e addanaa baasa. 50 riyaala moo Itoophiyaa? Riyaala. Akka dhugaadhaa mubee. Mataanumaan dubbadhu yoo illee afaaniin dubbachuu hin dandeenye. Kun ammaa miti bari. Ammoo ta'u waan inni jedhee jalarratti illee himuun barbaadu asirratti illee himuun barbaadu beekta. Ayyee. Dhageessanii akka nagayetti waadha wanti namichi. Inni immoo kun baay'ee tokko gadi bu'aadha. Waan illee afaan inni himuun namatti tolu miti. Haa ta'u malee Abdul Shukur illee jira. Mubee diis bakka. Waliin dubbanna illee ture kan. Nama sana iyyuu ga'uu jechuudha amma immoo dhaggeeffadha. Akkana ani immoo kana nagahee kee amma. Nama imbaasii keessa hojjetu Abu Daawudii namni hin beekne jiru. Wallaahi viidiyoo isaan naan naga'u makiinaa keessa taa'e nagahee mana hakimiitiin galaana dhagahee. Wallaahi makiinuma keessa taa'e laayivii galuu ka'e akkuma ta'etti radhee ol ba'een laayivii seenee daqiiqaa tokko uffatan jijjiiranne amma arganne dhufeen uffata jijjiiranne. Tuun sagalee naa taasiniin jedhu akkas taa'aa jiraa jedhe. Achumaan Abu Daawuditti bilbilee Mubaarakitti bilbilee walitti fide jechuudha Abu Daawudii fi Mubaarakiin. Waan ta'e wayii waan bareedaa wayii Abu Daawud natti himani. Akka jedhani
gargaaruu nan danda'a jedhani. Anis imbaasii keessa hin jiraa jedhani. Akki nuti gargaarru abbayyeen mucaa kana yoo lubbuun jiraatan. Yoo isaan hin jiraanne immoo haati mana murtee ganda dhaqanii waraqaa baafatanii waraqaa akkaataa baafannaa anuuttanii maati. Namni biyya keessa jiru namni naannoo keenyaa keessattuu Saawudii dana ta'u waan ta'eef ni beeka dhaggeeffadha. Waraqaa maal jedhu mucaan koo Saawud Arabiyaa keessatti kan miilli irraa cite mootummaan Saawudiitis mootummaan Itoophiyaatis akkaataa miilli isaa irraa cite ilaalee waan godhamuuf qabu akka godhamu jedhanii achi barreessu. Warri Itoophiyaa sirriitti beeku. Gandii bulchiisatti dabarsa bulchiisi mana murtee dabarsa manni murtee wucci guddaa Finfinneetti darba. Wucci guddaa ministeeriin immoo dhaqanii jechuudha. Irratti mallatteessanii naan imbaasii Saawudiitti erga. Eenyutti nama wakkalame sanatti. Abu Daawud kana godhamnaan jedhani miiliyoonni tokko iyyuu xiqqaadhaa jedhani. Nama gachaamee akkanaa afeerra jedhani nama du'etu bareedaadha Saawudiidhaaf jedhani. Namni du'eera kalas karaamaa waan kafalamee kalas dhumata. Inni kun immoo miila irraa cite waan ta'eef zalaalamii sarakkataa jiraata waan ta'eef maallaqa haga miiliyoonaa dirasii ittiin gaafachuu dandeenya xabaqaa qaba imbaasiin jedhani. Akkana goonu ijoollee warri Saawudii dhugaadhaa wanni kun. Abu Daawudiin caalas immoo waan beektan itti fakkaatu. Wallahi dhugaadha wanni akka sirriidha. Kanaafuu Abdul Shukuriin kanaafan barbaade Abdul Shukur yoo jiraatti kottuu deebi. Karaa kanaan deemannaa hidhaa miti bakka barbaade galchanu akka imbaasiin Itoophiyaa mucaa kana gaggeessine irratti Abdul Shukuriin wanta barbaade maaliif nu kana goona Abdul Shukur akka mucaan kun biyyan galle dhabuu wayyaa 50 gadi namichi maqaa dha'ee fudhachuurra dhabee mucaan kun dubbiin kun dhugaa taanaan an dubbicha nan fixa keessan galaa Abu Daawud nan gargaara jedhaniiru kunoo walirratti dhee agarsiise qoyyaa nan gaafadha Abdul Shukur dhiifama naa godhaan tokko Abdul Shukur yaada koo mala keessatti Nageenya ranaa deebi'an. Abu Daawuditti bilbileen ka'e isinis Abu Daawudiin mari'anne fakkaata Abu Daawuditti bilbilaani nama lubbuun jiru akka namni irraa citerraa nama du'e wayyaa namni du'e maallaqni kafalamee fi kalas beekamaadha. Namni miilli irraa cite kun immoo zalaalamii isaa rakkataa jiraata. Kanaaf irra cimaan isa kana miidhaani. Kanaaf wakilinnaa maatiin nama ollaatti yookiin ofirra qabaate firasaatti yoo ofirra qabaanne nama ollaatti abarreessanu maatiini. Sana booda angara xabaqaa imbaasiitiin dhibbatti bira dhaabadheen gargaaraa namichi kasasamaa jedhan birrii guddaatti irraa fuudhamee dhan kunoo nun baasu Abdul Shukuraatti akka beektutti yaada. Nun baasu yoo namni wakilinnaa fudhatu dhabame dhan Abu Daawud annan fudhaa dhan yoo namni ollaa firri hin jirre annan fudhaa rakkoon qabu dhan wakilinnaa. Kana maal jetta dhugaamoo dhugaam sirriidha moo sirrii miti waa'ee Saawudii wallaaluu gootu kana naaf. Nuti kan jarri isaan jedhan. Afalma moo jedhan xabaqaa imbaasii qabnaa jedhan. Ani Abu Daawud xabaqammaa Abu Daawud riyaadiin jiru isaan kan riyaadaa dubbatanii walitti dhufeenya qabna. Xabaqaan qabu imbaasii Jiddaa. Imbaasiin Jiddaatiif konseetaan Jiddaa immoo itti waamamni jiraayyuu itti guddaa ministeerii dabale tokko jechuun hojiin tokko yoo haa ta'uti itti waamamni karaa Abu Daawud achi jiru. Yoo dhimmi kun karaa kanaan hin danda'ama jedhan bareeddu anamma nuti maal goone beektu namni tokkitti dhimma mucaa kanaa. Akkuma anoo Abdul Shukuriif Abu Daawudii wal taasisuun barbaade maanuu fiduu dirqamatti kennuuf Abu Daawudiif Abdul Shukuriitti dirqamatti. Abu Daawud hin deemsisaa. Inkaasuma malatti bilbilee rafannatti fakkaata sagaleetti qabee. Wanti kun hin deemsisa isaan jedhanii jennaan. Indaa'uma deemsa deemaa turre waan fakkaatu yuunitti ta'uu didee maal goona jennee gadi baanee mubaarakiin haasaa jirra waan ta'eef adeemsa akkanaatiin nu ceesisa taanaan isaanitti kennina wakilinnaa maatiin biyyaa erganuufi. Kalaasselaa Gaala Abdul Shukur wanta ati na gargaartu maa inni akka mucaan kun hin galle imbaasiin Itoophiyaa akka mucaa kana mallatteessu malee hin galu miti akka mucaan kun nu jalaan gala. Imbaasii mana galchuu hin danda'amu ganaa wiincharii mucaan kun nu jalaa hin galle hidhaa keessa taa'u malee yoo jirri qabsiifte hidhaa keessa illee taa'ee irraa falma malee wakilinnaa finna hadhaa eegallan waan kana kaardii guuttadhee atis anis guruppii jaarfannee gadi buunoo jenna. Akkas walii bilbilee wal quba qabaannaa. Abu Daawud annan bilbilaa fi ceesisa taanaani. Meemee ati ammaatti gootu ni ceesisa jala dhibbaan dhibbatti ceesisa dhibbaan dhibbatti nama akka jedhani nama akkana rukutamee afeerra jedhan nama du'e wayyaa nama seera hin beekne wayitii moo dhawaadanu jedhan gaasa nama du'e wayyaa jedhani.
nama du'e suudiidhaaf bitan. Namni dure silaa kaasan isaa beekamaadha beektu biyya kanatti buurtaadha kan jana biibee manaa. Abdaa du'aa nama jedhamaa dura keenyaan hin maraatudha. Na jennaan waliin mari'ataa deemuun gaariidha. Waan nu gootan nu godhaa. Waan nu gootan nu godhaa. Amma Abu Daawudii namni bidaanii isaanii bilbileen yoo dhimmi isaan jedhan kun dhuguma hin baasa ta'ee karaa kanaan falmamee wayirra ga'uu danda'a ta'e wukkilinnaan biyyaa ergamee adeemamu. Nuti amma namichaan hadharee hodha argine bifa jaarsummaatiin itti himne. Abu Daawudii immoo isinis wal quunnamsiisaa danda'uun garee tokko irratti nu ijaara. Ana Abu Daawudii numa warra amma kana garee tokko irratti ijaarannee waliin haasofnee kallattiin isa sana caala taanaan adufan akkayyuu invaayit goona nu baasii isaanii hunda nutu danda'a. Nu waamuu hin dandeenye isaaniiyyuu yoo falmuu danda'anii jechuudha. Istaa taanaan egaa ammarraa kaasaati ammarraa kaafneeyyi hundi keenya quba wal qabaannee igalla. Garee tokko qofaatti nu ijaaraati. Aannan abuusaa qaba. Aannan boreeffan inni dhufa warra boriin immoo qindeessa kana. Eshi bakka booyyaati. Keessaan si dubbisa. Aannan abuusaati. Illa boo dubbadhaa isin akka malle. Mubarak. Dubbadhaa neetworkii kiyya rakkoo qaba keessan ta'e kiyya ta'e barree. Amma wannan siin jechuu barbaade mee ol tokko meetii godha. Mubee. Dhagaan jira bibi. Mubee keenya Mubaarak Musammaa jedhe. Mubee kana siin jedhe wannan siin jedhaa jiru obboleessi kiyya qaadii jedhe. Obsa guddaa egaa rabbiin obsa guddaa siif kennu waan namni dhufee si burjaajessu kanallee dhaga'ini kayriidhumaa fi wanni hundinuu tokkoffaa wanna tobachuu qabdu. Karaa kana keessa ituu deemtu fayyaan kee tokko nagaa asiin argamu keetiyyuu tokkoffaatti gammanna jedhe. Namni hedduun tokko wanni tokko furmaanni tokko akkatti argamu hin beeku tasa dubbii laaqa malee jedhe. Amma jarri kuni haga danda'u namni fedhe dhufee si haa gargaaru malee rabbiif jechi si haa gargaaru malee waan hedduu fudhattee waan kan kee kanallee hin balleessin. Yoo maal ta'ellee furmaata karaa hundaan abadaa hin dhabdu. Bi'izinillaahi. Rabbiin gizee tokko maal beeytaa ofii si gargaaruun godhe sababa godheeti nama keenya kanatti sitti fidee Mubaarakiin jedhee ana jedhee sabuma kee kanatti fidee si kenne. Kun immoo itti milkaa'ina karaa tokko namni sirraa illee waan ajrii barbaadu kayrii waan barbaadu obboleessa keenya dhiiga keenyatti waan taateef jennaan aartee miira keessa galtee wanna tokko waan sila sii murtaa'e jechaadha kun. Duutillee ni jirti. Nama hedduu asirraa ijoollee meeqanna biraa kan hiriyaan kiyya saahibni kiyyaa nama uffanni isa jira namni lama. Kammoo of ajjeesa jira kammoo namni hizni asmaa'ii kanatti dalagennaan lubbuun keessaa ba'uu didee kaduu jira jechaadha. Nam sadanuu firuma kiyya keessaachi. Isa kan akkatti quba qabaadhuuti ijoolleen kun keessaan siif dalayna wanna hundaa eega jedhamu ta'ee namni biyya biraa teessanii mucaatiif achi burjaajessan kan of eeggannoo isinitti himaan. Waan biyya sanaan beektan akka dubbiin tokko waan itti deemu. Sababa barbaade eegamma karaa abukaadoo kanaan Mubaarakiin dalayna waa hundaayyuu jedhu ta'ee biyya sanaallee ijoollee rabbiif rasuulee haati abdishkuurattillee hojjeta jiraatu taate. Mucaan kun ijoolluma keenya hanga danda'amu furmaatatti kaa'afiiti hanga inni biyyatti galuutti wanna tokko jedhaa gargaara sagaleen maan deemaatiif keessaanillee dubbisaa abshir jedhaati. Malee waan hin taane jettanii keessaan dhayxanii burjaayessanii mucaan rakkisinaa. Mubaaraksillee rabbiin haa fayyisu waan hin jedhu beeku. Amiin amiin tokkummaa dhaggeeffatu. Tokkummaa dhageessaa. Tokkummaa. Nagaa. Foon godhatteera dubbadha. Messenjera Abu Daawudiin qabda miti ati. Daarektii qaba waa istaappii daarektii ta'a. Messenjera isaanii kan argisiisan qaba akka gootu Abu Daawudii fi Abdushukuriin lakkoofsa sii kennu. Ergee. Amman sii kenna dhaqee wal qunnamsiisiitii walirratti dhiitii wal qunnamsiisiitii akkaataa isaa hubadhu kottu yalla deemi. Deennaa sumarratti. Yalla. Xiqqoon ture immoo Abu Daawudiin irraa kaasuu didan dawwaleen kee waan ta'eef irra kutee waan isaa wallaalee naawusaa xiqqoo si jechuudha. Inni deebisu ennaa argan bilbila koo dirqaman deebisu rafa malee immoo jechuuti. Kanaaf inni ammasitti immoo eegaa.
لا حول ولا قوة. شنو بدك أجرا كينيا. ما تلفت اليوم متى. السلام عليكم. أمتكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موبيل من أكمل بونا أنم تكيسن. وعليكم السلام. ركزتي أنا كذا جدا. أيوما. من وعليكم السلام يا كومنتي دان إسنجرو وركزتي أنا كذا ما هالتزن. موبي. Komentii maalii dha? Komentii ati obboleessoo haasana maatii miira keessaa bahi. Uummanni miidiyaa kanarraa si maraachaa komentiitu manan maal jedhe iyyuu akki komentii lama laalin. Wallaahi billaahi ana susiin jedhe. Komentii nama laaltee namni waan arge dubbannaan akki miira keessa hin galin. Akkuma amma obboleessi keenya siin jedhe kana namni waa hedduu akka inni waa hedduutu irra namarra gahaa. Ati ofii keetii of kabajii of sammuu kan kee hinaa godhiitii jedha dhukaan kanarraa hafe immoo maal akka ta'e maal akka isin irraa dubbataa jirtanullee viidiyoo wayii argeen ture anis waa'ee keetisati wanti haasoftu mee uummata kanarraa waa dhageenye kan haasofna gaa silan warri sirraa fagoo waa haasofnus dhiibnus waa si gochuu hin dandeenyu uummata achi keessa jirudha malee wanni waa si gochuu danda'u silaa namni immoo akkanatti laayifii illee dhufee bakka akkanaatti rakkadhee jira bakka akkanaatti naqa qabaa yeroo namni jedhu silaa osoo bira jiraatan qaamaan naqanii biratti argamuudha. Humneen immoo si biratti argamuudhaaf immoo illee hin dandeenyu. Warroonni achi keessa jiran akka tokkummaa kun akmaal sanuu hin jedhumti nuyyuu waan dhufan wayii namatti fakkaatu haa ta'u garuu rabbi si bira haa dhaabbatu obboleessa keenya. Akkasii amma namni obboleessa keenya Alfaadhoo Kaalid. Mubee. Mubarak. Wayye. Simiti Mubarak Wamar. Mubarak sekan. Mubarak. Mubarak sama wajah saya fakata asma sama lebih juga saya kira. Dokuma. Wannan sin jechu barbaadu. Dokuma. Itu. Ela. Yoo mucaan kun furmaata chaansiin kun hundisaa dhabamee ta'e jedhee dhageeffadhuuti. Mataa keenyaan ijoollee biyya kana jirtullee haa taatu jedhe. Garee biyya kana jiranullee hanga hin danda'u jedhe. Gareen sun koominitii akka ta'u